raadiyoo madda nageenyaati. Raadiyoo madda nageenyaa sagalee uummata bal'aati. Madda nageenyaa. Madda nageenyaa. Alhamdulillah faaruun kan rabbii keenya banannitii fi raadiyoo madda nageenya sagalee uummataa waliin ifa fuuldurri keenya. Bismillah maqaa rabbiitiin ankaasa yoo rabbi fedhe waan madda nageenya haasa. Dammaqaa yaa sabaa maaltu sirraffisa aduwwiin si diiguuf shira sitti baasa shirri isaanii sharrii beekii alamii keenya sagalee uummataa waliin ifa fuuldurri keenya miidhagne osoo hin taane miidhamne as geenya. Bismillah ar-Rahmaan ar-Rahiim alhamdulillah assalatu wassalaamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. kabajamtootaa fi hordoftoota raadiyoo madda nageenya assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. kabajniif jaalalli keenya qilleensarraan qaxxaamuree bakka isin jirtan maratti isin haa ga'u. akkam jirtan nageenyi keessan dansaa xiqqaa guddaan nagaa baddaa gammoojjiin nagaa ollaan keessan nagaa sa'a namaan nagaa wanti rabbi isinii kenne nagaa isiniif haa ta'u kan nagaa qabne rabbi nagaa kennuuf kan nagaa qabdan alhamdulillah jedhaa galata galfadhaa. sagantaa keenya kan torbanii guyyaa roobii bitootessa 10 bara 2020 takkaa qabannee fullaanee jirra. alhamdulillah galanni rabbi haa ga'u. egaa kabajamtootaa fi hordoftoota raadiyoo madda nageenya sagantaa keenya har'aa odeeffannoon eegalla. odeeffannootti aansuun waa'ee fayyaa kan Aliyaa Saniin nuuf dhiyaatu kanatti aansee darsii Dr. Yusuf Nuree Dammaa kutaa 9ffaa fi asoosama yookaan hiddalatiinsa Oromoo kutaa 2ffaa kan jaaladdeessaa Seediin nuuf dhiyaatu dhumarratti sagantaa gaafiif deebii kutaa 5ffaa kan obboleettii teenyaa sabboontuu wallootiin nuuf dhiyaatudha. hanga sagantaa keenyaatti nu faana bu'aan affeerraa keenya amma kallattimaan gama odeeffannoo isin dabarsa odeeffannoo waliin turtii gaarii. kana laafii keessa madda nageenyaa kaayyadhaa ijaa fi gurra keessa inni qabeenya keetii atis ta'ii kan isaa gaddaa fi gammachuu kee isumarraa dhageessa mee dureenyu gabaasa ture waa'ee keenya sagalee uummataa waliin ifa fuuldurri keenya. kabajamtoota fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatu. oduu kasin dhageessan obboleessa keessan Sa'iid Dawweeti. yaman magaalaa sanaa mana hidhaa sanaatti haleellaa hidhattoonni al-Huutii baqattoota Oromoo fi Soomaalii irratti raawwataniin baqattoonni 350tti shallagaman kan dhumanii jiran hoggaa ta'u baqattoonni hedduun kan 150 ol ta'an hospitaala magaalaa sanaa keessatti kan wallaanamaa jiran ta'uu gabaafamee jira. dhumaatii ilmaan Oromoo kana ilaalchisee mootummaan Itoophiyaa hanga ammaatti waan dubbate akka hin qabnee fi callisuun isaas uummata biyyattii akka malee dallansiisee akka jiru hawaasni roga hundaan aarii isaa ibsataa jiru. obbolaa keenya dhumaniif rabbiin rahmataa godhu jecha maatii isaaniitiif jajjabina hawwina. kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa baateetti lolli hidhattoota naannoo Affaarii fi Oromoo gidduutti jiru akkuma tufeetti jira. lolli kun eegalee bara 7 darbaa jira. lubbuun namaa dabalatee qabeenyi hedduus galaafatee kaanis gaagaamaaf saaxilee jira. kaleessaa fi dheengadda lola wal fakkaatu adeemsifamaa jira. bakki lolli kun itti adeemaa jiru qallaa odaa irraa kaasee hanga coqortiitti deemaa jira. Affaaris ganda kana marsitee lafa qabattee uummata lolaa jirti jedhan. kanaafuu yeroo lolli ka'e uummanni keenya akka nuuf dirmattan jechuun ergaa dabarsatanii jiru. warroonni naannawaa lolaa san jiran achuma Walloo aanaalee garaagaraa keessatti nyaata nyaachuu Jawaar Mahammad fa'aa itti gammaduun uummanni Oromoo gammachuu isaanii qawwee dhukkaasanii yeroo ibsatan maaliif gammachuu ibsatan jechuun kaabineen biltsiginnaa warra gammachuu ibsatan hidhaatti guuraa jira. uummanni gammachuu ibsate kun qawwee kan samitti dhukkaasan yoo ta'u biltsiginnaan diinummaa Jawaar fa'aa irraa waan qabaniif akkam gammachuu ibsataniif warra gammachuu ibsatan mana hidhaatti guuraa jiru jedhan maddeen keenya. walumaa galatti haalli godina Walloo keessa jiru rakkisaa akka ta'e uummanni Oromoo bal'aan akka hubatu yenna. uummanni Oromoo akkuma beekamu tikfattee fi qotee bulaa baay'ata. haa ta'u kana cinaatti qawwee qabatanii deemuu waan diinni yeroo baay'ee weerara irratti gaggeessuuf jecha qawwee qabatuun dirqamatti ta'e. garuu faallaa kanaa mootummaan biltsiginnaa qotee bulaa Oromootiin namni tokko qawwee qabatanii akka magaalaa hin seenne qawwee kan eeyyama qabullee magaalaa keessatti argamnaan adabbii qarshii 5,000 akka ta'e uummatatti himanii jiru. horsiisee bulaan yeroo baadiyyaa irraa gara caffaa godaanu caffaa irraa gara gammoojjii godaanu karaa qawwee qabatuun hin qabu jechuu jaraa sararanii uummata irraa qarshii nyaachuuf seera kaawwatanii jiru.
namni adda durummaa waan kana hojjetaa jiru abbootii gadaa kan biltsiginnaan akka meeshaatti itti fayyadamaa jirtudha. Walumaa galatti haalli amma biltsiginnaan ittiin deemaa jiru kun haala mirgaa fi aadaa Oromoo walloo ittiin hacuucu ta'e ifatti mul'ataa jira. Guyyaan lama duras maajatee keessaa Oromoon Amaara butee maallaqa gaafataa jira jechuun qe'ee Oromoo keessa deemanii milishoonni uummata hiraarsaa jiraachuu maddeen keenya madda nageenyaatti himan. Akka maddeen keenya kun jedhutti uummata Oromootti doorsisuuf ofumaa shiranii Amaara butanii namicha butan san maatii isaatti bilbilanii qarshii 7,000 erga yeroo jedhaniin eessa jiraattan jechuun maatiin gurbaa butamee yeroo gaafatan boor kana keessa jirra jechuun lakkoofsatti ergamu lakkoofsa baankii biyya Yamanitti kennan. Amaaronni yeroo sanitti Oromoon Amaara butee maallaqa gaafataa jira jechuun qe'ee Oromootti milishoota biltsiginnaa bobbaasanii uummata doorsisaa turan jedhan. Paartiileen siyaasaa Oromoo ABO fi KFO'n ajjeechaa baqattoota Itoophiyaa kan baay'inaan Oromoo keessatti argamu irratti dhi'een gadda gaafa bitootessa 7 mana hidhaa keessatti ragaa ilaalchisuun ibsa gaddaa baasan. Dhaabbileen siyaasaa kunneen lammiilee baqaa akkanaaf kan saaxile rakkoo siyaasaa biyyattii ta'uu ibsa isaanii keessatti akeekaniiru. Dhumaatii lammiilee kanaatiif gaddi guddaan itti dhagahamuu ibsuudhaan maatii fi uummata Oromoof ibsa jajjabinaa kennanii jiru. Oduun keenya kanumaan nagaatti tura. kaayyo isaanii awwalaa yeroon jara dubbisu wallahi yaanni isaanii waan si gammachiisu naan jedhan kaayyoon keenya gabrummaa dhabamsiisu seenaa dura awwaalamee boolla keessaa ol baasu seenaa baay'ee qaba ture biyyi keenya madda nageenyaa waliin ifaa fuuldurri keenya. Egaa dhaggeeffattoota keenya odeeffannoo boodaan walitti deebinee jirra. Kan itti aanu sagantaa fayyaati. Sagantaa fayyaa boodaan qophiileen keenya wal duraa duubaan kan itti fufu ta'a. Hanga dhuma sagantaa keenyaatti turtiin keessan madda nageenyaa waliin haa ta'u. Alhamdulillah faaruun kan rabbii keenya bananne TV raadiyoo madda nageenyaa sagalee ummataa waliin ifaa fuuldurri keenya. Akkam jirtan hordoftoota reediyoo madda nageenyaa kanneen sagantaa keenya torbanii hordoftan guyyaa har'aa waa'ee dhukkuba dugdaa yookaan back pain kan jedhamu simbiraan geenya kan simbiraan gahu an Alii Hasani turtiin keessan nu faana haa ta'u. Dhukkubbii dugdaa namoota hedduutu qaba keessumaa yoo umriin dabalaa deemu carraan dhukkubbii dugdaa qabaachuu illee akkanumaan dabalaa deema. Mee haala yookaan mala kam fayyadamnee of gargaaruu dandeenya kan jedhu ilaalla. Tokko yeroo dheeraaf siree irra boqachuu dhiisuu. Yeroo dheeraaf siree irra boqachuu dhukkubbii dugdaa namatti callisiisu waan ta'eef yoo danda'ame sa'a 3 ol siree irra ciisuu dhiisuu qabna. Lammaffaa hojii sasalphaa hojjechuu itti fufuu qabna. Hojii sasalphaa dalaguun dhukkubbii dugdaaf gaariidha. Hojii ulfaataa fi hojii dhukkubbii san nutti kaasu yookaan salphisaa tahus irraa fagaachuu qabna. Sadaffaa hojii keenya guyyaa guyyaa gaafa hojjennu akkaataa dhaabbii qaama keenya yookaan posture sirreeffachuun qabna. Postura jajallataa tahe irraa dhaabbatanii hojii hojjechuun gaaf tokkotti dhukkuba nama qabsiisuu baatus yeroo dheeraa keessatti dhukkubbii nutti fida. Afraffaa waan diidallaa ta'e yookaan ho'aa ta'e bakka dhukkuba sanirratti kaa'uun dhukkubbiin akka itti dhaggeeffannu taasisu. Fayyaan faayaa nagaatti. Egaa yaa bulaa koo yaa jamaa ikhwaani of to'achuu qabnaa qalbii fikraatiin dirree faayidaati islaamaa faddunyaani. dirree khasaaraati yoo of wallaalanii hubanneettiin fayyadamnu waashanii yeroo faafiyaadhaa tuun dhufin dhukkubni humnaaf dargaggummaadhaa tuun dhufin dullumni umrii jiruu keetii tuuduutin dhufini namatti hin fayyadamuun waa taasisu inni gooftichi guddaani aliman hakimaan ittiin nu milkeessi yaa Allah yaa Rahmaan. Ya Rabbi nu badaaf tidin Islama itinu milkesi Ya Allah ya Rahman Ya Rabbi nu badaaf tidin Islama itinu milkesi Ya Allah ya Rahman Haqqi arguun dhabuun namni Rabbiin ibseef kan inni ganama azalii dabarse
qalbii ofirratti imaanaan magarse amri rabbii guutuuf nafsiyyaa cunqurse shayxaana insiif jinni imaanaan buruyse fisnaata mudate sabriidhaan dabarse namni rabbiin ibse waan ta'u jaamaa ittiin milkeesse yaa Allah yaa Rahmaan. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Dhaamsateen ka saglaffaa ka arda yeroo isatti dabruu dhabe keessumaan garagaraa dhuftee saniif isinii dabarsuu dadhabe amma keessumaa waliin ta'ennaa isinii dabarsa. Dhaamsi keenya ka ardaa intala takkattuu namtittiin dhiirsa irraa du'ee ijoollee sadii guddifti. Ijoollee sadii isiin guddiftu tana horiin qabdu waa lallaaftuu gurgurattee akkasitti nyaachifti. Intala tana nyaachiftu tana gaafa kaan lukkuu lama guddifattee lukkuu xixiqqoo bittee guddatteef ijoollee isiitii waan jettu yeroo nagayaa foon isinii bituu hin danda'u garuu haga tokko teennee lukkuu tana takka gorra'annee nyaannee ammallee lammata teennee lukkuu lammataa gorra'annee nyaannee bifa saniin nyaachuu jiraatan jettee ijoollee isiitii haasawaa turte lukkuun isii gurguddattee gabbatteef guyyaa tokko ijoolleen mana barumsaatii dhufanii mana barumsaa yeroo deeman kitaaba isaaniitiif waan barbaachisu marayyuu waraqaa keessa kaa'atanii deemaniin hunan qabanii seerri mana barumsaa jijjiiramee shaanxaa takka baagii qabaatuun dirqama jedhaniini shaanxaa fudhatuu qabnaa shaanxaa malee dhaquu hin dandeenyu eeganaa iskuulaa haadha keenya jedhanii galgalatti himanii guddoo rifattee maal jetteen lukkuu kana lamaan duraan haa nyaattaniif isinii qopheesse amma garuu eega rakkoon tun dhufte shaanxaan isinii bitamu borsaan isinii bitamu baagiin isinii bitamu moo akkuma duraan jenne waraquma baattaniif irraa warra dhaqnee kadhannee foon lukkuu tanaa nyaattanii jetteen. Lakki waan fooniin hin dubbatini dura iskuula irraa huba hujjirraa shaanxaa nuu biti jedhaniin lukkuu gurguri. Hayyaa jettee ganama ganamfattee bakka magaalaa waatti gurguran dhaqxee abbaa suuqii tokko kadhattee waan jetteen suuqii kan kee kana dura taa'ee lukkuu tana lamaan gurguratuu danda'a jennaan een dandeettaa gurguradhu jetteen jedhee namtichi hayyameef. Akkasitti qodooteettu guyyaa guutuu haga galgalatti teettee akkasitti namarraa bitatu dhabdee isii akkasitti teettu intalti tokko dhuftee lukkuu guddoo tana barbaadu diqqoo naa kenna jennaan diqqoon qabu tanuma qabaa jetteen adoo ganamaan dhufee silaa na jalaa dhumatte malee silaa ganamaan dhufee lukkuu diqqoo barbaaduun dhaqqabadhaa jennaan ganamaan dhuftu sin argattu silaa jettee lama kana qofaa qaba lamii kana sababaan gurgureef tana rakkoo kana tarkaana qaba ijoolletiyya shaanxaa malee waa barachuu hin dandeettan jedhaniini sababaa sanii ka'ee amma boorsaa ijoollee waa keessa kaayattu barbaaduuf waan kana gurguruu jiraa jetteen akkasii jennaan lamaan isii eegamu gatiin jennaan biyyi masriiti jine 150 jetteen lamiin isii walitti lukkuun tun 200 hoo'u 150 gatiisiiti 50 ammoo harka kan keetii naa tolchii naa bareechisi deebi'ee sirraa fudhadhaa jetteen hayyeettee qaltee waan boortoo qopheessiteef isii ta qopheessituuf biraa deemtee bakka magaalaa dhaqxee shaanxaa sadii babbareedaa fi waan qaliimaaf waan barbaachisu maraa keessa keettee dhufteen shaanxaan sadeen ijoollee hanteetii kun ootii hoo jetteen foon ka tolchite kanallee foon ijoolleen teetti dharanii jiran san godhii fi galiiniif jetteen gammaddee waan dubbattu wallaaltee manguddittiin du'aa higooteef intaloo yeroo san dhiirsii waliin rakkoo guurdoo qabdi yeroo isiin mana galtutti dhiirsi qophaa'ee eeguu jira hadiyyaa qopheessee fi waan dursi balleesse maraa dhiifama sinaa godhi dhiifama jedheeni waan maraa guyyaa san rabbiin guddaan isilee rakkoo irraa fixe wannu jechuu barbaannu hadiisa rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam irhamuu man fil ardi yarhamkum man fis samaa nama lafa gubbaa jiru waan jiraati rahmata godhi rabbii samaa'i gubbaa jirutu rahmata sii godhaa rahmata walii haa goonu wal haa jaalannu afaan tokko haa taanu rabbi gaa khayra dunya akhira linnu haa qabu sharri nurraa haa qabu bilisummaa teena rabbiin guddaan walitti nu dhaabee bilisummaa nu haa baasu dugduuba rabbiin guddaan nu deebisin haganaaf assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Allah yaa Rahmaan yaa Abbaar Jummam نوتاهي يا ربي نتيك نمومام خرا ربي كبتو وريت التعفتو إذا خران جئي قنفانا دوتو دنيا آخرة خملكي جالتو وانبر بعدا هندا بدني أركتو نمني قلبي نساء إيمان أنجراتو بك فدتو سني وانفقاتو ركتي تنكموز قلبي اندوان تاتو كافرا مرفمو سفن الرنفتو ربي ساتي وجين ايرومتو اكفرتهوس اني اسمام
نوته يا ربي نتسنما سينا دبر قيسا وانباسا ملتا قرتي دبسنا وامي كبرتا جرو في جرينا أكاتا أمتا ربي ساتي وجين ريرو أمتا يو مصيبة انتوتي إر سبرتا يو نعمار كتي إر شكرتا أجائب نجرا يو مميدما نوته يا ربي نتسنما ماشتة بنت فرعون تارقة دبتا نمني سينا بالخون بخكاتا محمد ريفي تو خاصت أن دبتا سينا سيرقينا قرانا منياتا كتاب بايتو وان كان دبتا مينا رقي فتا اسني في نما نوته يا ربي نتسنما حجتو فرعونا كلاسا حجتين كل منا خنانو هردفتين جولي فرعونا رحمة ردلتي أخلاق بريدا وجي بريشتي وممان براتو غاري عملاتي تنافسي فدا هندوم سينما نوته يا ربي نتسنما فرعون يجون دروني بكما رب ما همتا يدور مجرما سير بلشن سسا أمة التشما غرار يباتا حالاني أمام نوته يا ربي نتسنما أبا منيسي فرعونا أجيسين جولي قد فتي أجغيث تيسي إيمان دويستي أستفرا تيسي ما شتان إيمان دويستي ilmaan guddifachaa hojiisii hojjetti ijoollee firoona irraa mataadha tolchiti nama gaarii kamii jaalatamtuu nama nuu tahi yaa rabbii nutis namumaa alla yaa rahmaan yaa abbaa arjummaa nuu tahi yaa rabbii nutis namumaa. راديو مدنجينا قافلة دادا تنسيب إيسو كراسل باته برم سكر قطني قافي فقرية الاسم قباو فرنانك مهردفتن كبجان سنقافلنا كون قبي قافي سقنطان قافي جيبي تربانتي يروتكو كنتني إحاكي يوتاو قافلة كان حالة سلبادن كان مهردفتن كرا واتساب يوتوب تليجرام في كرا فيسبوك سنكال سنكران جنتاو اسم بيسسنا راديو مدنا كينيا سجلي حواسا كينيا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota fi hordoftoota reediyoo madda nageenyaa akkam jirtu ashama harka sifuune nagaan keenya lagaaf tabba qaxxaamuree bakka isin jirtanitti sinaataa qabu insha Allah. hirmaattoota torbee darbee akkasii gadi Muhammad Hussein Wallo jiraataa Saudi Arabiyaa magaalaa Waadii Dawaasir irraa deebii guutuu deebisee jira. Abdulatif Awwal jiraataa Saudi Arabiyaa magaalaa Kamisirraa deebii guutuu deebisee jira. Saanii Hasan jiraataa Saudi Arabiyaa magaalaa Naajiraan irraa deebii guutuu deebisee jira. Muhammad Ali Yusuf jiraataa Saudi Arabiyaa magaalaa Riyaad irraa deebii guutuu deebisee jira. Muhuddin Muhammad deebii guutuu irraa takka dhabee jira. Eegaa hordoftoota keenya hirmaattonni torbee darbee kana fakkaataa deebii keessan akkasii gadiiti. Gaaffii tokkoffaa ilmaan rasuula keenyaa sallallahu alaihi wasallam maqaa isaanii tarreessi. Deebiin isaa Qaasim, Abdallaa, Ibrahim, Zaynabaa, Ruqiyyaa, Faaxumaa, Ummu Kulsum. Gaaffii lammaffaa rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam guyyaa kam dhalatan? Guyyaa meeqaffaati? Deebiin isaa Rabiul Awwal guyyaa eddoo yookiin wiixataa. Gaaffii sadaffaa Rabbiin dura maal uume akka rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam jedhetti? Deebiin isaa qalama uume. Gaaffii afraffaa rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam bara meeqatti ergaman? Deebiin isaa bara 40. Gaaffii shanaffaa rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam eega ergamanii bara meeqa addunyaa kanarra turan? Deebiin isaa waggaa 23. Gaaffii guyyaa irratti nachi sin dabarsaa kutaa shanaffaa. Gaaffiin guyyaa har'aa akkana jedha. Gaaffii tokkoffaa
rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam makka keessatti toohidaaf yookiin tokkichummaa rabbiitiif ummata qureeshii waggaa meeqa waaman? Gaaffii lammaffaa asmaa intalli abubakar saddiiq radiyallahu anhu haadha seenaa maalii jedhamtee beekamti? Gaaffii sadaffaa maqaan sahaabotaadha hoggaa dhahame maal jechuutu nurra jira? Gaaffii afraffaa maqaa abubakar saddiiq jedhamu kana kan moggaaseef eenyu? Gaaffii shanaffaa maqaa sahaabota osoo ganda addunyaarra jiranii isin warra jannataati jedhee rabbiin isaan keessaa kan khulafaa ur-raashidiin tahan tarreessi yookiin barreessi. Egaa hordoftoota keenya gaaffiin guyyaa irraa kan kutaa shanaffaa kana fakkaataa akka irratti hirmaattanii qooda guddaa irraa fudhattan abdii qabna inshaallah. Jazaakumallahu khairan, baarakallahu fiikum. Hanga sagantaa biraatii walitti deebinutti jiruu nagaa keessa nuuf jiraadhaa, milkii duniyaa fi akhiraa argadhaa. Gaaffii guyyaa irraa kan isiif qopheesse ana obboleetti teessan sabboontu wallootii galatooma. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. jannata argachuuf faanee tattaafachuun hadiisa quraanaa banannee ilaallachuun karaa nabiin deeman faana saalawachuu horii fi lubbuudhaan jannata bitachuu hamtuurraa fagaannee kheyrii carraaqqachuu namni tattaafatu milkaa'anisuma nu tahiyaa rabbii nutis namumaa yaa jannata abdii teessoo muumintoota ani sarkatee gammachuun jiraata hinduun dulloomu zalaalam jiraata. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota raadiyoo madda nageenyaa kan hordofaa jirtan kun qophii keenya kan torbaniiti. Sagantaa keenya har'aa asumatti goolabna. Qophii kanaa waliin kan isin waliin ture ana obboleessa keessan Muhiiddii Muhammadi. Hanga sagantaa biraatii walitti deebinutti nagaa kennuuf tura. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ila liqaa. Inna Allah ashtaraa warri dhugoonfatu lubbuu fi qannanii jannata bitatu waa meeqa hojjetu meelaaliyaa namaa نوتهي ربي نتيس نمما وانجر هجتو خنون دقينيا نتموت الجنة في الرات التينيا ميمال كبويني في أبليين كينيا جنة فداتك قدان كينيا فدين كفتنته وبدايا نما نوتهي ربي نتيس نمما الله يا رحمن يا بار جمم نوتهي ربي نتيس نمما أما مفودتي نجز ديبسا ورفرون الران سينا زيوديسا آسيا جامتي مكاران سيبسا نمني بروفيتا قرآن دبسا سينا ثاني خيسا واحد دبرما نوتهي ربي نتيس نمما أكاني ما تري فرعون مجرما قرار جباتا كتان ساما خارني أجيف ما خان كاما ميرما قبروت ربي مويومون مركما كتان جباتو ربي غرغارما تكاوام ملكوني أدوين إسلاما نوتهي ربي نتيس نمما آسياني بيتي وام فرعونته رب ما سام بيتو دري سماسته وختا جراتشو ركو اتته أكم كوتي انتها يوني نتين دوئي يادو اتته قلقلا غنما نوتهي ربي نتيس نمما كانني الدنيا تنبها تنديا بكهن دراو برد والغا دنيا غيرو أنبرا انتوا غافان تو امو ربيني والغا مي ربي غيا غافت مارن جاء انغون الرجرتو غافت نشارما نوتهي ربي نتيس نمما الله يا رحمن يا بار جمم نوتهي ربي نتيس نمما الله يا رحمن